Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Oroop akkam naga jirtu baga nagaan jiraattan barnoonni keenya guyyaa har'aa jechuudha. Namoota afaan Ingiliffaa dubbatan akkasuma immoo namoota afaan Arabiffaa, afaan Amaariffaa dubbatan karaadhuma salphaadhaan jechuudha. Afaanuma Oromoo qofaan barreessuudhaan kallattiidhaan karaa afaan namni sun dubbachuu danda'utti isiniif jijjiiruu kan danda'u sitiingii takka qofa bilbila keessan irraa oonii godhachuudhaani sitiingii san erga sirreeffattanii booda isin afaan Oromoo qofaan ni barreessitan. Sanaan booda kallattiidhaan karaa afaan namtichi sun dubbachuu yookiin ammoo barreessuu danda'utti isaaf jijjiirama jechuudha. Kana qofaa miti afaan namni sun isiniif barreesse afaan Ingiliffaa haa ta'u, afaan Arabiffaa haa ta'u, afaan ammoo gartee Amaariffaa haa ta'u, isinis karaa afaan keessanitti jijjiirattanii karaa afaan dubbachuu yookiin dubbisuu dandeettanitti jijjiirattanii sana booda deebisaa isaaf deebisuu akka dandeessanitti isin argisiisa jechuudha. Kanaafuu sitiingii kana eessaa akka argattan isin garsiisa jechuudha. Na wajjin turtii gaarii ta'a. Jalqaba irra wanti isin gochuu qabdan sitiingii bilbila keessanii kan irra ni seentanii jechuudha. Yeroo tokkoof sitiingii san sirreeffachuudhaaf. Yeroo tokkoof erga sitiingii bilbila keessanii kan irra seentanii haala kanaan xiqqeessuu qabdanii ol harkistanii jechuudha. Ol deemuudhaan as biraan jeneraal manaajimentii kan irra yeroo tokkoof ni seentanii sanaan booda erga haala kanaan asirra seentanii iddoo keyboard last end kan jedhu kan irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Haala kanaan erga asirra tuqattanii kanuma jalqaba irratti argamu kan irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda haala kanaan isiniif baasaa jala kanaan Samsung keyboard kan jedhu kana fuuldura isaatiin mallattoon akka sitiingii jirti yeroo tokkoof achirra tuqattanii jechuudha. Yeroo mallattoo akka sitiingii san irra tuqattan haala kanaan keyboard toolbar kan jedhu kun haala kanaan saanduqattiin keessan bifa kanaan cufaa yoo jiraatte haala kanaan akka kanatti ni bantanii jechuudha. Yoo akka kanatti banaa jiraatte akkuma kana dhiistan. Yoo ammoo cufaa jiraatte ni bantanii jechuudha. Erga saanduqattii kana haala kanaan sirreeffattanii kaatanii booda iddoo ta'e tokko seennee waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma ani waastaappii yookiin ammoo miseenjara bakka feetan seenaa isin rakkoon qabu iddoon hundinuu bakkeen hunduu tokkuma waan ta'eef ani amma waastaappii irra seenee isinitti haa argisiisu. Fakkeenyaaf amma waastaappii kana irra seenee jira. Erga haala kanaan waastaappii kana irra seenee as biraan jechuudha. Kunoo tuqaa sadan as bira jirtu kanan ergitan jedhee yaada bakka amma xiyyaan isin argisiisaa jiru kana tuqaa sadan dalga ciisee jiru kana irra yeroo tokkoof ni tuqattanii sanaan booda haala kanaan asirra isin galcha mallattoon akka eda'uu kun ni jirti. Mallattoo akka eda'uu kana irra yeroo tokkoof ni tuqattanii sanaan booda tiraansileetii kan jedhu as biratti argamaa jechuudha. Yeroo tokkoof tiraansileetii kana sekondii tokkoof qubaan irra gadi qabdan jechuu akka kanatti sana booda harkisuudhaan iskiriinii bilbila keessanii irra ol harkisuudhaan iddoo tokko qabsiiftanii jechuudha. Bakka ta'e wayii bakka tokko qabsiisuudhaan sana booda gallakkistan walakkaa kana irra kaahee jira gadhiisee jira. Erga haala kanaan tiraansileetii kan achi geessanii jala kanaan iddoon dan jettu ni jirti. Bakka dan jettu kan irra tuqachuudhaan dan godhattanii sanaan booda haala kanaan gubbaa kanarratti isiniif bahee jira mallattoon sun. Fakkeenyaaf amma mallattoon tiraansileetii kun as biratti isiniif bahee jira. Maal gootanii yeroo tokkoof mallattooma tiraansileetii kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda qubee gosa lamaati isiniif baha maddii kanarratti. Yeroo tokkoof bakkuma san irra ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan ani waan duraan itti fayyadamaa turee fi bakka Oromoo jedhu kanatti keessan kan biraa baasa jechuudha. Afaan biraa baasa. Irra tuqachuudhaan Oromoo kan jedhu barbaadattanii jechuudha. Karaa harka mirgaa kanaan ammoo Ingilishii yookiin ammoo afaan Hindii jedhu isiniif baasa. Irra tuquudhaan afaan namtichi sun danda'u irratti deebifattanii jechuudha gabaabdumatti. Karaan Ingilishii kun karaa namtichi isin wajjin chaatii godhaa jirtanii san. Karaan Oromoo jedhu kun ammoo afaan isin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu isin amma eessatti barreessuu qabdanii jala kanatti bakka amma xiyyaan isin argisiisu kan irratti barreessitanii jechuudha. Inni ammoo eessatti isiniif hiika gubbaa kanatti. Iddoo miseej jedhu kanarratti isiniif hiika jechuudha. Fakkeenyaaf amma ammii as biratti haa barreessu jecha tokko jechuudha. Jala kanatti isin yaade. Haala kanaan isin yaade jedhee yoo akka kanatti an barreesse gubbaa san irratti inni Ingiliffatti naa jijjiira jechuudha. Akkuma argitan gubbaa kanarratti Ingiliffatti naa jijjiira. Waa hundayyuu isin barreessuu qabdan jala kanatti. Jala kanatti amma fakkeenyaaf himee galatoomi jedhee yoo akka kanatti barreessee jedhe inni ammoo haala kanaan karaa Ingiliziitti naa jijjiira. Thank you so much. Thank you very so much kan jedhu akka kanatti naaf jijjiira jechuudha. Isinillee haala afaan waan barreessuu barbaadan dheeressitanii gabaabsitanii haaluma kanaan barreessitanii jechuudha. Kan itti aanu ammoo afaan namtichi sun isiniif barreesse hoo akkamitti afaan Oromootti jijjiirachuu dandeessan.
Fakkeenyaaf barreeffamni kun afaan Ingiliishiitiin jira jechuudha. Barreeffamicha afaan Ingiliishiitiin namni sun isiniif barreesse san yeroo tokko sekoondii tokko irra qubaan qaqqabattan. Sanaan booda gubbaa kanarraan iddoon koppii kun ni jirti. Bakka koppii kanarra tuqachuudhaan koppii gootan. Sana booda maal gochuu qabdanii jala kanaan jechuudha. Amma wal jijjiiruu qabdan bootaa isaa. Ingiliffa kan irraa Oromiffa jijjiirachuu barbaadda waan ta'eef jidduma kan tuttan. Xiyya jidduu kana wal miliqu kana tuquudhaan Ingiliffaa fi Oromiffa wal milisitanii jechuudha. Oromiffi karaa harka mirgaa, Ingiliishiin ammoo karaa harka bitaatiin jijjiiruu qabdanii jechuudha. Akka kana gootanii. Oromiffi garana darbee jira, Ingiliishiin ammoo garana deebi'ee jira. Sana booda Ingiliffa yeroo san achii koppii gootan san jala kanatti peesti gootanii jechuudha. Jala kanatti irratti peesti gootan. Sanaafuu Ingiliffi jala kanatti namtichi sun nu barreesse sun kana kan afaan Oromootiin deebi'e ammoo isa kana jechuudha. Haala kanaan barreeffama namtichi sun isiniif barreessellee karaa afaan Oromootitti jijjiirachuu dandeessanii haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata.